Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa loojikii paartii teenidhaan walitti deebinee jirra. Loojikii paartii teeniin tooppikiin nuti irraa eegallu fallacies of perception kan jedhudha jechuudha. Qooda fallaasii gurguddoo shanan san keessaa isa sadaffaarra jirra. Kanaafuu gama xumuraa dhiyaannee jirra. Yoo guddate kutaa 2-3 qofa kan nu hafu ta'a kana booda. Kanaafuu fallacies of perception kun akka fallaasii armadura lameen dabarsine gurguddoo sanii osoo hin taane sanirraa adda jechuudha. Fakkeenyaaf fallacy of relevancy kan inni uumamu yoo maal ta'edha jenne yoo premisesiin conclusioniidhaaf irrelevant ta'e yookiin immoo yoo missing point keessatti ta'e yeroo conclusioniin premisiidhaaf irrelevant ta'e kan uumamu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo tuyyu fallacy of weak induction jenne. Fallacy of weak induction illee gosti isaa jahanuu kan inni uumamu inductive argument keessatti yoo ta'u, sababbiin inni ittiin uumamuu danda'eef immoo criteria sufficiency jedhamu yoo violate godhe kan inni uumamudha jenne. Inni kun garuu sababa relevant of premises to the conclusion or conclusion to the premises osoo hin taane akkasumas immoo sababa providing insufficient evidence osoo hin taane kan inni uumamu karaa biraatiin karaa akkamiin akka uumamu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu maqaan isaa fallacy of perception jechuun maqaan isaa afaan oromootiin maal jechuudha? Fallaasii dursanii tilmaamuu jechuudha. Piri jechuun dursanii jechuudha. Assumption jechuun tilmaamuu takkaa fudhachuu. Kanaafuu dursanii waan pirimisiin dubbachuu deemu san tilmaamutu maal jedhama? Fallacy of perception jennaan jechuudha. Fallaasii dursanii tilmaamutti jechuudha. Waan ragaa pirimisiin of keessatti qabate conclusioniidhaaf dhiyeessuu deemu san dursanii yookaan tilmaamuu ta'e fallaasiin akkanaa kun fallacy of perception jedhama. Kanaafuu mee hiika isaa guutuu waliin haa ilaallu. Fallacies of perceptions occur when the premises presume what they purport to prove jedha. Fallacy'n perceptionii kun kan inni uumamu jedha yeroo premisesiin maal dursee tilmaamudha, waan proof tahuu deemu san dursee kan tilmaamu yoo ta'e maal jennaanii fallacy akkasiisanii fallacy of perception jennaanii. Fallacy'n perceptionii kun kan inni uumamuu danda'u karaalee gurguddoo 4 fayyadamuudhaan takka yeroo arguwariin karaalee 4 fayyadamuudha. Karaalee 4 san keessaa tokkoffaa the perception fallacy occur when the arguer creates the illusion that inadequate premises are adequate. Laal tokkoffaa irratti fallacy of perceptionii kun kan inni uumamu yeroo arguwariin tokko illusiona premisiin sirrii hin taane tokko sirrii akka nutti fakkaatu godhe jechuun illusion jechuun waa namatti fakkeessuu jechuudha. Kanaafuu yoo arguwariin tokko illusiona wayii uume, illusionni sun akka mennaan inadequate argumentii takka inadequate argumentii tokko adequate argumentii yoo kan nutti fakkeessu ta'e, kana jechuun inadequate premisii akka adequate premisiitti yoo kan nutti mul'isu jechuun premises sirrii hin taane tokko akka sirrii taheetti nuuf fakkeesse yoo kan nu mul'isu taate illusionii uume. Namichi kun maal uume? Perception fallacy uume. Gosti fallacy illusiona uumuun uumamuu kun immoo perception fallacy jala maal jedhama? Begging question fallacy jedhama. Takka lammaffaa irratti immoo maal uumuudhaan arguwariin kun it asks a question that compromises 2 or more questions jedha. Lammaffaa irratti karaan perception fallacy kun ittiin uumamuu danda'u yeroo arguwariin gaafii biroo 2 fi sana ol of keessaa qabu uumuudhaan uumamellee maal jedhama? Fallacy of perception jedhama. Achi jalaa immoo yeroo arguwariin gaafii biroo 2 fi sana ol of keessaa qabu uumuudhaan perception san dursee tilmaame fallacy perceptionii jala maal jedhama? Complex question jedhama. Isa lammaffaa kanaa jechuudha. Complex question jedhama. Karaan sadaffaan immoo yeroo maal tahedha? Yeroo arguwariin tokko disjunctive statement that falsely claims to exhaust the available alternatives or alternative yoo ta'e. Namni arguwariin tokko disjunctive statement ni beektan jedhee yaada. Kana dura waa'ee syllogismii isin barsiise. Syllogismiin bakka 3tti qoodama jenne, categorical jenne, hypothetical jenne, disjunctive jenne. Disjunctive statement kan inni ittiin beekamu either or dha yoo kan uumamu ta'e. Kanaafuu maal isiniin jechuu barbaade? Sadaffaa irratti karaan perception fallacy kun ittiin uumamu yoo arguwariin sun disjunctive statement fayyadame.
yaada filannoolee hedduu qabu keessa durumaa filannoo lama qofa fudhatee ergas illee filannoo san keessa ammootuyyuu disjaankitiif isteetimentii erga fayyadamee lama fudhatee booda ammas filannoo tokko harkaa fuudhee filannoo tokko qofatti deebisuudhaan piriisepshina isaa san piriimisa isaa san dursee yookaan tilmaamu taatellee piriisepshin faalaasii uumee namni kun piriisepshin faalaasiin haala kanaan uumamu filannoo hedduu jiru keessaa filannoo lama qofa fudhannee filannoo lamaan san iizar ooriidhaan takka disjaankitiif isteetimentiidhaan fudhannee achi keessallee immoo filannoo tokko baasnee tokko qofatti deebisuudhaan kan uumamu maal jedhamee waamama foolsi diktoomii faalaasii kan jedhamudha jechuudha. Karaan inni afuraffaan itti inni uumamu mootu yeroo arguariin if arguar ignores important evidences that records what different conclusion. Yeroo arguariin evidensii hedduu jiru san maal gochuu barbaade important evidensii san yoo inni hide gochuu barbaade dhoksuu yoo barbaade akkasumas ignore diduu yoo barbaade conclusion sanirraa adda godhuudhaaf jechuudha. Akka inni conclusion san hin gargaarreef ragaa san dhoksuu yoo barbaade takka ummootu haguuguu yoo barbaade faalaasiin haala kanaan uumamu piriisepshin faalaasiidha. Piriisepshin faalaasii jalaa immoo maal jedhama suppressed evidence jennaan jechuudha. Kanaafuu piriisepshin faalaasiin kun kan inni uumamu sababbii piriimisiin konkuluuziiniif irrelevanti ta'ellee miti, sababbii piriimisiin konkuluuziiniidhaaf immoo sufficient evidence dhiyeessuu dhabeef miti. Kan inni uumamuuf karaa sababa gurguddoo kan afraniin jechuudha. Tokkoffaa yeroo arguariin illuuzinii uume illuuzinii saniin in educate piriimisii tokko educate nuuf fakkaate. Argumentii piriimisii sirrii hin taane akka sirrii nutti fakkaatu gochuudhaaf illuuzina yoo nu keessatti uume sammuu keenya keessatti konfiyuuzina wayii yoo nu keessatti uume beegingi kooyishinii jedhama. Yeroo isteetimentii kooyishinii lamaa fi sanaa ol of keessaa qabu uumuudhaan raawwatame mootu complex question fallacy jedhama. Yeroo mootu filannoolee hedduu jiru keessaa filannoo lama disjunctive statement takka either or fayyadamee fidatee san keessa iyyuu tokko keessa baasee filannoo tokko qofatti deebise conclusion sun filannoon tokkotti jalaa deebi'e waan ta'eef dirqama tokko fudhatuu qaba. Fallacy'n akkasii sun false dictum jedhama. Inni afraffaan immootu yeroo arguu hariin ragaa important ta'e tokko ignore gochuu yaade diduu yoo yaade fi akkasumas hide gochuu yoo yaade dhoksuu yoo yaade fallacy'n haala kanaan uumamu suppressed evidence jedhama. Akka maqaan isaa ibsu suppressed evidence jechuun ragaa maal godhu xiqqeessuu takka ummootuyyuu maal gochuudha hide gochuudha dhoksudhaan kan uumamudha. Kanaafuu as jala wanni isin hubattan fallacy'n of perception bakka gurguddoo afuritti akka qoodamu waa karaa arguariin deemu irratti hundaa'e. Yoo arguariin karaan inni deemu sun illuuzina uumuu yoo ta'u taate tokkoffaa beekin kooyishinii uumama. Yoo namtichi gaafima tokkicha ka gaafii lama sadi akkaa'u deebii tokko deebii yes or no dhaan deebi'ee garuu immoo gaafii birallee of keessaa qabu kan uumu taate complex kooyishinii akka ta'e. Yoo namtichi immootu statementii filannoo hedduu qabu keessaa filannoo lama qofa either or dhaan fudhatee san keessa iyyuu tokko keessa dhabamsiisee tokkotti deebisuun uumamu false dictum yoo kan ta'u taate akkasumas immootu wantoota ragaa hedduu qabu ragoota barbaachisaa hedduu ta'an san keessaa maal gochuudhaan omit gochuudhaan takka hide gochuudhaan dhoksudhaan kan uumamu yoo ta'e suppressed evidence jennaan. Kanaafuyyuu fallacy'n of perception karaa arguariin fayyadamu afran kanarratti hundaa'e bakka afuritti qoodama. Afran sun kan amma isin hime kana kun lakkoofsa irra kaa'ee beekin kooyishinii tokkoffaadha, complex kooyishinii lammaffaadha, false dictum sadaffaa yoo ta'u suppressed evidence afraffaadha jechuudha. Kanaafuu kallattumaan gama kana isin deebisa. These fallacies arise not because the premises are what irrelevant to the conclusion or provide insufficient reason for what believing the conclusion. Fallacy'n kun kan inni uumamu akka kaanniniiti miti, akka ka relevancy premises conclusion if irrelevant ta'uudhaan illee miti. Akkasumas immootu akka ka weak induction premises conclusionidhaaf insufficient reason takka insufficient evidence dhiyeessuudhaan illee miti kan inni uumamu. But jedha garuu jedha but kan inni uumamu garuu akka sallamaan illee ta'uu waatu akka inni ittiin uumamu garuu jedha the premises presume what they purport to prove. Durseeti waan proof ta'uu deemamu san takka waan proof gochuu deemamu san durseetti ilmaama. Kanaafuu rakkoon isaa maaliree durseetti ilmaamudha jechuudha. Dursee tilmaamudha. Maal dhabe jechuun wanti kun amma acceptance dhabe jechuun dursee tilmaame waan ta'eef criteria good argument shanan afran san keessa kan violate godhe jechuudha. Acceptance criteria of good argument maal godhe violate godhe malee relevancy sintuu inni sufficiency sintuu inni maal tuqee acceptance tuqee jechuudha. Maaliif dursee tilmaamate osoo ragaa sirrii dhiyeessee nama fudhachiisuu qabu waan proof godhamuu deemu san
dursee tilmaama saniin argumentii ofii oofate conclusion ofii nama fudhachiisuuf yaale waan ta'eef kanaafuu kiraayiteriiyaan inni sarbu maal inni acceptance kiraayiteriyaadha. Haalli inni ittiin uumamuu danda'u mootu pirimisisituyyuu dursee maal godha presume what they going to prove or what they purport to prove waan prove gochuu deeman san dursee maal godhe tilmaame jechuu. Kanaafuu mee isa tokkoffaa kana begging the question kan jedhu kana waliin alaallu. Begging the question premises that the premises provide adequate support for the conclusion when in fact they do not jedha. Laala begging questioning kun jedha premises maal fakkaata jedha waan maal as keessatti premises kun waan conclusionidhaaf supportii adequate ta'e takkaa mootu gargaarsa sirrii ta'e tokko waan gargaare fakkaata jedha. Garuu when in fact yoo gara dhugatti achi seennee kan laallu ta'e garuu they do not hin gargaaredha. Kanaafuu arguwariin maan nu fakkeessire asitti premises adequate hin ta'in kana conclusionidhaaf adequate waan nu fakkeesse maan nu keessa uume illusion nu keessatti uume jechuudha. Confuse nu godhe sammuu keenya confuse nu godhe achuma keessa nu naanna'ee nun deddeeme jechootuma afaan nu jijjiiratee wantoota amantaa wal qabatu fa'aatti seenee akkasumas immoo tuyyuu hiikaa jechaa afaan nutti jijjiiruudhaan achuma keessatti maal nuun ta'e nun naanna'e waan ta'eef yeroo san maal nu godhe confuse nu godhe takkaa'u illusion nu keessatti uume pirimisima sirrii hin taane kana akka nuti sirriidha conclusion kana gargaare jennee fudhannu nu godhe jechuudha. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan begging question fallacy takkaa'u begging question type fallacy kun kan inni uumamu presumes dursee tilmaama maal jechuu premises kun adequate support conclusionidhaaf dhiyeesse garuu dhugaadha yoo laallemmoo when in fact they do not garuu dhugaadha yoo kalaallu ta'e inni adequate miti premises kun inadequate inni garuu illusion nu keessatti uumuudhaan fakkeessuu nu keessatti uumuudhaan akka nuti premises inadequate ta'e san adequate jennee fudhannu nu godhe jechuudha. Complex question inni kun immoo tu presumes inni kun immoo ni tilmaama jedha that a question can be answered by simple yes or no. Gaafiin kun yes or no waan akka deebi'u tilmaamaa jedha or other brief answer when a more what sophisticated answer is needed. Answering kanarra bal'aa ta'e yoo kan barbaadamu ta'e brief ibsa gabaaballee kan qabu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee garuu complex questioning kun kan inni tilmaamu gaafiin kiyya kun maal jedhaan gaafiin kiyya kun yes or no qofaan deebi'e waan ta'eef yes or no dhaan naa deebisii jedhaan. Inni garuu waan biraa keessa barbaada. Arguwarii lammaffaa oppositaaf ta'e san keessa waan biraa barbaada. Garuu maal jedhanii ibsa gaafiin kiyya salphaadha yes or no jettee qofa naa deebistaa jedhaan. Namtichi arguwarii lammaffaan salphaa itti fakkaate yookaan yes jedhaan yookaan no jedhaan. Yoo yes jedhellee harkaan bahu waan biraa irra barbaaddata. Yoo mootu no jedhenillee inni conclusion wayii irraa argata namicha kanarraa. Kanaafuu inni garuu maal jedhaan salphumatti gaafiin kiyya salphaadha yes or no qofa jettee naa deebiftaa yookiin immoo ibsa gabaabduu tana qofa itti naa gootaa jedheeni haala saniin arguwarii lammaffaarraa yoo conclusion wayii kan baafatu ta'ee fi akkasumas conclusion wayii kan fudhachiisu ta'e maal jedhama complex question fallacy kan jedhamudha. Inni sadaffaan immoo tu false dictumidha. Akkuma reef isinii presumes inni kun ni tilmaama that either or statement or disjunctive statement present jointly what exhaustive alternative jedha. Alternative hedduu dila jiru keessaa inni disjunctive statement takkaa'u either or formii kana fayyadamuudhaan alternativeota 20-30 jiran keessa alternative lama qofa kenna. Lama kenneefi lama san keessa iyyuu maal jedha when in fact it does not yoo kan laalan ta'e alternative dila san keessa lama qofa fudhachuun hin ta'u ture. Inni garuu alternative dila jiru san dhiiseetiin lama qofa keessaa fudhate lamaan keessa iyyuu maal godha tokkichatti jalaa deebisa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko laal mucaan tokko abbaadhaan maal jechuu danda'a abbii barana silkii naa bittamoo uf ajjeesaa jedhaan dura either oridhaan silkii naa bittamoo ufiin ajjeesaa jedhaan. Garuu akka ati anuuf ajjeesuu hin feene ni beekaadhaan. Kanaafuu alternative duraa hedduu jira. Alternative hedduu keessa lamaan kanatti deebiseef. Lamaan kana keessa illee akka anuuf ajjeesuu ati hin feene ni beekaa jedheen maalitti deebisee jirtu silkii naa bitii ka jedhutti deebisee jechuudha. Kanaafuu abbaan conclusion silkii naa bitii tana dirqama fudhachuu qaba jechuudha. Filannoo kana duraa filannoo hedduu jira. Hedduu alternative exhaustive ta'e hedduu san keessa lama deebisee izaroorida. Lamaan san keessa illee tokko jalaa fudhatee tokkicha qofa yoo kan hambisuuf taate maal jennaani fallacy akkanaa kanaan perception fallacy dha. Achi jalaa mootu subtypein isaa maal jedhama false dictum fallacy kan jennuunidha jechuudha. Suppressed evidence immoo akkuma reef isinii presumes that no important evidence has been overlooked by the premises jalaal waan inni jedhu
inni kun suppressed evidence fallacy ragaa xiqqeessuu takkaa'u ragaa dhoysuu kun maal jedhama that important evidence tokkolleen hin jiru takkaa'u hin mul'anne premise kana keessatti garuu jedha when in fact it has yoo fact dhaan kalaallamu ta'e ni jira garuu ragaan sun inni garuu ragama jiru kana hin jiru jedhee maal godha hide godha hin barbaanne waan ta'eef ragaa san jalaa dhoysuu san qofaan maal fudhachiisa conclusion ofii fudhachiisa garuu dhugaadhaan immoo important evidence sun hedduu jira inni garuu maal godha over hide godha jechuudha takkaa'umotu suppressed gochuudhaan kan uumamu ta'a jechuudha kanaafuu kallattumaamee akkuma ibsa armaan olitti isinii godhe kana gara beeking koisinii isa tokkoffaa takkaa'ummoo piishoo pirinsipii kan jennuun itti dabarraa jechuudha fallaasiin kun kan inni itti uumamu akkuma armaan olitti isinii hime fallacy of begging the question is committed whenever the arguer creates what the illusion isinii himee jira premise inadequate ta'e tokko adequate nuuf fakkeessa maal nu keessatti uumuudhaan illusion nu keessatti uumuudhaan takkaa'ummootu wal nutti fakkeessuudhaan jennee that inadequate premises provide adequate inadequate premises tokko akka nama adequate support conclusion godhe nuuf fakkeessa garuu faktiin isaa maal inni inadequate premises kun adequate takkaa'ummootu good support hin gooneef jechuudha kanaafuu shakkii nu keessatti uumaa jechuun indirectly bar illusion jechuun shakkii nu keessatti uumaa jechuun numa confuse godhee shakkii nu keessatti uumuudhaan premises adequate ta'e waan jiru nuuf fakkeessa garuu mootu yoo dhugaa isaa kan laalu ta'e premises adequate ta'e akka hin jirre ta'uu asirraa hubanna by restating a possible false premise as a conclusion kanaafuu premise sobaa kana akka inni conclusion gargaaretti illusion keessatti uumuudhaan akkan fayyadamuudha by reasoning in a circle ammallee mootu circle nu godha achuma keessa nuun naannawa naan jechuun fakkeenyaaf jechuma fa'aa laangujii nu jijjiirata yookaan wantoota amantaa wal qabatu karagaa isaa baasuu hin dandeenye gara amantaatti nu daggafatuudhaan haa ta'u kallattiilee kana fayyadamuudhaan fallaasiin uumamu maal jedhama beeking koisinii jedhama kanaafuu fallaasii beeking koisinii kanallee karaa arguariin sun fayyadamu irratti hundoone gurguddoo sadiitti qoon illusion kana akkamitti nu keessatti uumuu danda'a jennee karaa inni nutti uumuu danda'u irratti hundoone bakka gurguddoo sadiitti kan qoonudha mee sadansan arma gadiitti kan waliin laalu ta'a lala tokkoffaarratti the first and most common way of committing these fallacies by leaving a possible false key premises out of the argument while creating the illusion that nothing more is needed to establish to the conclusion illusion nu keessatti uumuudha akka wanti biraa tokkollee conclusion kanaaf kanaan ala hin barbaachifnetti wanti kun akka already proof tahetti premise sobaa kana nuuf fidatuudhaan yoo illusion nutti uumuudhaan bakka ragaan biraan barbaachisu conclusion kanaaf nuun jechuudhaan ta'uu danda'a lammaffaarratti mootu eessa naannawa kanatti jira lammaffaarratti gara gadiitti gaddeemna gara gadii inni lammaffaan kunoota the second form of Pichot principle or what Pichot principle jechuun maqaa biraatiin maal jenne beeking question fallacy occurs when the conclusion of an argument merely restates possible false premises in a slightly what different language ma xiqqisho fakkeenyaaf amma afaanuma jijjiirate language ma san keessatti jechi tokko hiika garagaraa qabu jira fakkeenyaaf amma doctor is stand for the saving of human life jenne ammallee hima lammaffaa keessatti physicians is stand to save the human life osoo kan jennu taate achittis doktorri lubbuu namaa qusata jedha asittis gara ittaanulee doktorri lubbuu namaa qo'atedha physician fi doktoriin tokkuma garuu inni confuse nama gochuudhaaf illusionii nama keessatti uumuudhaaf akkam godhe jechootuma laangujii san keessatti ka garagaraa qaban jechoota garagaraa nu fayyadamuudhaan akka nama yaada haarawa takkaa'u pirimisii haarawa maddisiisetti yoo kan laallu ta'e takkaa'u haala san nuuf fakkeesse akka nama ragaalee hedduu dhiyeessee tokko nuuf fakkeesse conclusion isaa yoo kan nu fudhachiisu ta'e illee maal keessa jirra beeking koisinii keessarra karaan sadaffaan inni ittiin uumamu mootu isa dhumaa kana laallee booda itti ol deebina waan ta'eef the third form of Pichot principle involves circular reasoning in a chain of inferences have what the first premises that is possibly false. Maal godha kun immoo achuma keessa nuun naannawa jechuma kana irra deddeebi'eetuma nuun naannawa haga nuti maal takka wallaalutti hima kana keessa kamtu premise kamtu conclusion haga nu wallaalu takkatti irruma deddeebi'e achi keessa yoo kan circle nuun ta'u taate nuun naannawu taate maal jennaani beeking koisin jennaani kanaafu beeking koisiniin
achi keessa nuun naanna'u yoo ta'ellee kan uumamu beekin koosiniidha. Lammaffaa irratti immoo laanguujii san keessatti slightly difference jechoota qabu fayyadamuudhaan maal nu gochuu danda'a namtichi kun nuun naanna'uu takka immoo confuse nu gochuu danda'a. Inni sadaffaan immoo amantatti daheeffatuudhaan takka gama amantaa deebisuudhaan evidence isaa confuse nu godhee inadukeet pirimisii adukeetii nuuf fakkeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf kallattumaan gara ibsa isaa fakkeenya gadii kanatti isin dabarsa. Haalaallu as jalatti waan jiru jechuudha. Begging questioning kun jedha after reading or hearing the argumentii tokko erga dubbiftee takka erga dhageette observeriin takka second arguariin sun maal jedha inclined to ask gaafilee gaafachuu danda'a gaafilee irratti baasuu danda'a. But how do you now x kan akkamitti beekuu dandeetta yoo x maal ta'e if x is what the needed supportii namtichi suni dhiyeesse takka mootuyyuu pirimisisa yoo ta'e pirimisuma kana akkamitti beekte jedhee gaafatuu ni danda'a jechuu gaafin irratti ka'uu ni danda'a. Walumaa galatti begging question jechuun faalaasii gaafin irratti ka'uu danda'u jechuudha. Isuma san irrattu arguarima san irrattu ka gaafin irratti ka'uu danda'u ka inni ofii ragaa dhiyeessuuf hin dandeenye. Fakkeenyaaf kareef siniin jedhe ka tokkoffaa irratti akkamitti uumama jenne illuuzinii keessatti uumuun jenne mee example kana haalaallu. Murder is morally wrong jedha. This being the case jedha. It follows that abortion is morally wrong jedha. Laala. Murder jechuun aksilaa hiikkan isaa akka nama ajjeesu jechuudha. Akka nama lubbuu namaa baasu. Namni lubbuu namaa baasuun morally wrong dha jedha likkidha. This being the case erga kuni keezii ta'e jedha. It follows the abortion is morally wrong jedha. Erga kun kana ta'e ammallee kunis kamii wal fakkaatedha. Abortion illeen takka ulfa baasu illeen morally wrong dha jedha. Laala. Amma gaafa namni lammaffaan arguarii lammaffaan gaafii akkamii irratti kaasuu danda'a. How you know as the abortion is similar or identical with murder jedhee gaafatuu danda'a. Murderii fi abortioniin kun mee karaa kamiin walitti dhiyeenya qaba takkaa'u karaa kamiin wal fakkeenya qabaa jedhee gaafii irra dhiyeessuu danda'a. Tokko maaliif jennaan nama kanaaf galuu dhabuu danda'a hiikkan jecha kanaa. Lammaffaa irratti of course humans and apes evolved from a common ancestor just look how similar they are jedha. Laala maal ta'uu danda'a jedha. Of course jechuun ni danda'a ilmi namaatii fi aappiin common ancestor irraa sanyii tokkorraa dhufan jechuun ni danda'ama. Just look how similar they are. Mee hagam akka isaan wal fakkaatan halaallu jedha. Laala. Kanaafuu gaafii akkamii irratti dhiyeessuu danda'a namni kun? If the apes and the human beings are similar in a certain aspects, does they come or evolved from the same ancestors jedhee gaafatuu danda'a. Yoo aspektii wayitii wal fakkaate wanti aspektii wayitii wal fakkaate hundi sanyii tokko irraa dhufe jechuu ni dandeenya jedhee gaafii rakkaasuu danda'a. Isa sadaffaa keessatti clearly terminally ill patients have a right doctor assisted suicide laal asitti waan jedhu clearly jedha patientiin tokko mirga hin qabu lubbuu ofii ajjeesuuf jedha. Garuu maal jedhamoo after all jedha kana hunda booda jedha many of these people are unable to commit suicide by themselves. Ufii isaaniitti uf ajjeesuu hin danda'an jedhee kaa'e. Garuu maal jedhamootu doktoraan gargaaramanii lubbuu ofii baasuu ni danda'anidha. Warroonni lubbuu ofii baasuu danda'an ufii mirga lubbuu ofii baasuu hin qaban. Doktoraan garuu mirga lubbuu ofii baasuu ni qabanidha. Laala gaafii kanarratti if they have no the right to suicide themselves, how they have the right to suicide themselves by the assistance of a doctor jedhee gaafachuu danda'a. Erga lubbuu ofii mirga lubbuu ofiin baasuu hin qabaanne doktora gargaarsifatanii yoo akkamitti lubbuu ofii baasuu danda'anii ka jedhu irra kaasuu danda'a argumariin lammaffaa. Kanaafuyyuu salphumatti wanti isin adda baafachuu danda'uu qabaattan jechoota qaban mallattoon isin ittiin beektu begging questionii fi faalaasii biraa ta'uu kan ittiin beektu tokkoffaa jechoota of course keessatti agarraan. Lammaffaa mootu the case waan jedhu keessatti agarraan lama. Sadaffaa irratti clearly absolutely waan jedhu wantoota akkanaa jechoota akkanaa kana keessatti agarraan ammallee after all keessatti agarraan yeroo hunda jechoota koomanii begging question faalaasii garsiisa. Tokkoffaa after all, lammaffaa irratti mootu of course tajettu tana, sadaffaa irratti clearly tajettu tana, afuraffaa irratti mootu the case tajettu. The case fi akkasumas itti followiin jechoota akkanaa keessatti agarraa yeroo hunda kallattumaan shakkii tokko malee gara kamii deemuu danda'uu qabaattanii gara begging questionii deemuu danda'uu qabaattanii ammallee maal akka nama barataa loojikaa tokkotti maal laaluu qabdan gaafii irratti kaasuu ni dandeettanii. Yoo gaafii irratti kaasuu dandeette waan san irratti
faalaasiin gaafiin irratti ka'uu danda'u sun maal jedhamee waamama? being question faalaasii jedhama. akkasumas immoo yoo namtichi sun perception isaa takkaa'u mootu premise isaa illusion wayii keessatti uumuudhaan gara amantaatti da'iffatuun haa ta'u, akkasumas immoo maal uumuudhaan haa ta'u namtichi kun si keessatti fakkeessuudhaan fi akkasumas achuma keessa si maruudhaan jechootuma hiikaa garagaraa qaban bakka lamatti irra deebi'ee fayyadamuudhaan yookaan illusion keessatti uumuudhaaf yaalu ta'ellee kallattumaan maayini begging question fallacy jennaani. Kanaafuu fallacy kana ni dubbiftanii the first of this argument begs the question jedha. How do you know? Laal akkami beekte? The abortion is a form of murder. Abortioniin kun ulfa gaafii kanatu irra ka'a jechuudha. Argorii lammaffaan kana irra kaasu akkamitti beekte? Maaliif maal? Abortioniin kun foormii mardarii ta'uu jechuun ulfa baasuun kun foormii lubbuu namaa baasuu ta'uu akkami beekte? Hin hafee jechuudha. Deebiin gaafiin maali? Deebiin gaafii kanaa ni hafee jechuudha achi keessatti ni ibsamne. Osoo achi keessatti kan ibsamu ta'e argorii lammaffaa kun irraan gaafatu ture. Kanaafuu information hafee jira jechuudha. Information hafe san osoo fakkeenyaaf information san inni har'a deebii gaafii kanaa achi keessa kaa'u taate kallattumaan namtichi maaliin fudhata? Konkuluuziin inni fudhata wantichi faalaasii osoo hin taane good argumentii ta'a. Garuu maaltu hafee deebiin gaafii kanaa ni hafe waan ta'eef achi keessatti yoo faalaasii tokko irratti gaafii kaasuu dandeette gaafii saniif immoo deebiin achi keessa kan hin jirre taate ibsi bal'aan begging question fallacy kan jennuunidha jechuudha. Second begging question keessatti immoo example lammaffaa isinii dubbisan keessatti jechuudha. Does the mere fact that humans and apes look similar implies that they evolved from a common ancestor? Waan inni jedhuun ilmi namaatii fi aappiin wal fakkaatuun qofti maaliif gahaadha? Evolved from common ancestor, sanyii tokkorraa dhufuu qomoo tokkorraa dhufuu isaatiif gahaadha takkaa'u murteessaadha jedhan. Osoo identikaala ta'e dhuga hin beektan garaagarummaa similaaraa fi identikaala kana jechuun equal fi equivalent jechuudha. Akkuma equal fi equivalent maatii keessa beektan san similaariin equivalentidha, identikaaliin immoo equalidha. Ulaagaa equivalent illee guutee ergas illee mootuyyuu akka ulaagaa equalii keessa yoo kan galu taate identical jennaan jechuun wanti tokko number illee wal fakkaate type illee yoo wal fakkaate identical jennaan. Wanti tokko garuu aspektima tokko yookaan numberidha yookaan bifaan yookaan mootuu amalaan qofa yoo wal fakkaate similar jennaan malee identical hin jennuun. Identicaliin kan waan hunda wal fakkaatu. Kanaafuu similarity qofa qabaachuun maal hin kennu? Qomoo tokkorraa dhufan aappii fi ilmi namaa jechuun hin dandeenyu jechuudha. Maal jedhee gaafatee kun does the mere fact dhugumatti humanii fi aappiin wal fakkaachuun qofti maal ni garsiisaa jedhe? Common ancestor irraa qomoo tokkorraa dhufanii ni garsiisaa jedhan. Hin garsiisu yookaan ni garsiisaa waan jedhu ibsa isa kaa'atuu qaba ture deebii achi keessatti. Kanaafuu deebii kanallee hin kaa'anne waan ta'eef faalaasiin akkanaa kun begging question jedhama jechuudha. The third and the fourth begging question fakkeenya just because the poor earn less than the average citizen. Ka afraffaa san keessatti maal jedha? Uummanni hiyyeessi tokko sababbii isaan average citizensitti waan kafalan san takkaa'u taaksii kafalan san average isaa takkaa'u mootuu walakkaa isaa kafaluun qofti akka mootummaan jara saniif handaa'otii kennu ni godha. Kraayiteriyaa kana qofa namni hiyyeessi fakkeenya taaksii yoo kafalu yoo gimmaasha gadi ka kafalu warri gimmaasha gadi kafalu hundi mootummaan handaa'otii kennuu fi qabaa. Takkaa'u mootuu gimmaasha citizenship itti warri hiyyeessi kun average lammiileeti jennee average lammiilee ta'uun qofti akka dhaloota saniif handaa'otiin natsaa mootummaan kennuuf hin godhu jechuudha. Gaafii kanalleef deebii isa deebisuu qaba ture osoo hin deebisin irra tare. Kanaafuu faalaasiin akkanaa kun maal jedhama? begging question fallacy kan jennuunidha jechuudha. Kallattumaan faalaasii kana erga hagan irraa hubattan kun isumatu irra deddeebi'aan ta'e jechoota kana huwadhaa kun qareef isinii himesa jechoota inni fayyadamu. This being the case ka jedhu, after all ka jedhu, of course ka jedhuu fi clearly ka jedhuu fi wantoota kana fakkaata yoo kan argitan taate kallattumaan sammuun keessan garam deemuu qaba? begging question deemuu qaba salphumaan. Kanaafuu kallattumaan gama faalaasii kana keessa foormii isaa isinii himee jira waan ta'eef reefu karaa sadiin uumamu isin jenne. Tokkoffaa amantii irratti yoo da'iffate the form of begging the question jedhee maal jedha? Kun gara olii kanatti ol deebi'uu dandeettanii gara olii kanatti ol deebi'uu dandeenya. Laala maal jedha? The same form of begging question jedhee appears in arguments concerning religious topic. Religious topic irratti inni nuun daheeffannaan illee kallattumaan maal keessa gala? begging the question gala. Fakkeenyaaf example kana laala. The world in which we live displays an amazing degree of organization. Obviously this world was created by an intelligent God. Kanaafuu amma gaafii kanarraa maal itti baasuu dandeenya namicha kanatti?
laala gaafiin asirratti itti kaase kana mee as keessa gara gaditti adeemnu of course jedhee maal kileemiin isallee kana ta'u gaafii kam irra kaasuu dandeenya namicha kana irratti laala gaafii mallattoo gaafii qabu kan how do you know that the organization in the world could only have come from an intelligent creator or God intelligent creator yookaan gaadii sanirraa organization hundi isarraa dhufe ta'uu takka akka isarraa dhufe maaliin beekte isatu ibsuu qaba ture as keessatti akkamitti akka rabbi irraa dhufe takka akkamitti akka rabbi uume obviously ni beekama jedhee kaa'u osoo hin taane ragallee maal gochuu qaba kaa'uu qaba takka proof gochuu danda'u qabaata gaafii kanaaf deebisuu dhiiseetiniin konkluuziinuma isaa nama fudhachiisuuf akka nama pirimisii ragaa guutuu kaa'eefitti yookaan laalu ta'e beeging kooshin faalaasii kan jennu hundaa kanaafuu wantichi amantaa irratti illee xiyyeeffatu laanguuji illee sitti jijjiiratee jechoota walitti dhiyeenya qaban laanguuji keessatti jijjiiruudhaan yoo kan si fidus taate fi akkasumas immootu achuma keessa jecha isa yoo irra deddeebi'e sarkulaarii takka sarkilii yoo kan nu godhu ta'e nuunnaan na'u ta'e achuma keessa kallattumaan beeging kooshinii jennee bira dabruu dandeenya. Kanaafuu kallattima wanuma amma afaaniin isin hime kana jala jira waan ta'eef yeroo kennatti fayyadamuudhaaf kallattumaan gama faalaasii isa lammaffaa kan isin dabarsu ta'a jechuudha. Kanaaf egzaampilota kana laaltan malee biran tarina complex question jennaani complex question kan jennuun kun immoo akkuma reef isin hime fallacy of complex question is committed when two or more questions are what asked in the guise of a single question lala and a single answer is then given to both of them. Gaafii lama sadi gaafata inni tokko gaafate fakkaata tokkichuma gaafate santu garuu gaafii lama sadi of keessatti compromise godhee qaba of keessaa qaba gaafii saniif namtichi deebii tokko deebise jedhee yaada garuu mootu deebiin tokkichi inni deebisuun gaafii hundaaf deebi'e gaafii namicha achi keessa yaade kadhoo isaa jiruu fi gaafii kallattiin gaafatee argorii lammaffaan tana na gaafate jedhee takkittii saniif deebisuun deebiin tokkichi inni deebisuun gaafilee sadii fi afurii inni of keessaa qabu san hundaafuu deebii ta'a jechuudha. Yeroo akkanaa kana faalaasiin uumamu maal jedhama? Fallacy of complex question jennaan jechuudha. Kanaafuyyuu every complex question presumes the existence of a certain condition. Every complex gaafin complexity hundi maal jedha existence of certain condition wanti feetee deebisiif yesis deebisiif no deebisiif gara lachituu jalaan baatu condition wayii ni jira jechuus irraa hubata inni gaafin complex yoo si gaafate maal complex sani feetu ati deebii feetee kenni feetu yesii kenni yoo yesis kennite condition wayiitu jira yoo nois kennite condition wayiitu jira kanaafuu kallattii lachinuu jalaa ba'uu hin dandeenyu thus although not an argument as such complex question involves an implicit argument. Implicit argument of keessan qabu jechuun argumentii directiti miti wantichi nuufuu mul'atu waan ta'e maaliif namtichi osoo beekee ka osoo yesii sun akka waa itti fiddu beeke yesiin jedhu jedha no jedha noollee gaaf jedhe mootu noollee waan itti fiddi osoo beeke deebii sallachuu yes or no san dhiisee kabiraa deebisuu danda'a sababa saniif implicit argument jenna implicit argument jechuun argumentii dhokata argumentii alkallatti jechuudha. Kanaafuu thus argument is usually intended to trap the respondent into acknowledging something that he or she might otherwise not want to acknowledge. Lala. Fallacy'n complex kun jedha waan arguarii lammaffaan tokko takkaa'u namni tokko himuu hin barbaanne tokko takkaa'u acknowledge beeksisuu hin barbaanne tokko akka beeksisu taasisa. Iccitii fakkeenyaaf inni qabate tokko inni beeksisuun barbaadu waan sana adimiit gochuun barbaadu acknowledge gochuun namattis akka himamu barbaadu namnis akka beekuun barbaadu garuu deebima inni deebise san irra dhaabbatee icciitiin isaa sunis jalaa himamu wanti inni dhooysuu barbaade ka inni acknowledge gochuun barbaadu sunillee harkaa maal ta'a acknowledge ta'a. Kanaafuu gosti faalaasii respondentii tokko deebisaa tokko nama deebii deebisu san takkaa'u gaafatamaa gaafii gaafatamee deebii deebisu san icciitii isaa kan inni beeksisuu hin barbaanne takkaa'u moo icciitii isaa kan inni himuu hin barbaanne akka inni beeksisuu fi akka inni himu taasisu complex question jedhama. Mee gaafii kana example kana haalaallu have you stopped cheating on exams jedhe gaafate amma arguariin tokkoffaan arguarii lammaffaa respondentiin maal jedhaan yesis jedhuun jalaan bahu no jedhuunis jalaan bahu yoo yes jedhee maal irraa argata dhaabee jechuudha mire dhaabee jechuudha kana jechuun maal bararee amma namichi kun arguariin kun namtichi kun hinataaf hinatu isaan beeku garuu har'a deebii inni deebisarra dhaabbate laal hinattamoonatullee gaafate jechuudha kallattiin maal jedhe qormaata irratti hatuu dhaabdee jedhee gaafate
garuu gaafiin lammaffaan achi keessa jiru hinattamoo nattullee ni jirti jechuudha. Kallattiin garuu osoo hinattamoo hinattuu gaafate hinatu jechuu ni danda'a ofirraa dorgu. Garuu inni maal gaafate sanirra as taree gaafii tana achi keessatti dho'isee maal gaafate qormaata irratti hatuu dhaabdee jedheen. Qormaata irratti ni hattamoo nattuu osoo hin taane qormaata irratti hatuu dhaabdee jedheen. Yoo yes kan jedhuun taate duraan hataa turee kenna ammallee sarteen kondiishiniin jiru duraan hataa turuu isaa mul'isa. Yoo noo jedheen illee ammallee itti jira jechuu garsiisa. Kanaafuu noollee jedhu sarteen kondiishinii jira, yesis jedhu sarteen kondiishinii jira. Gaafii kamiif gaafii qormaata irratti inni ni hatamoo natu jechuun amala hatuu ni qabamoo hin qabullee maal deebii itti argate jechuudha namicha asuma keessa. Garuu gaafiin namichi gaafate mul'ataan ka argorii lammaffaa irratti mul'ata qormaata irratti hatuu dhaabdee moo hin dhaabnedha. Gaafiin dho'isaan jiru immoo hinattamoo hinattuudha. Namtichi hin beeku barkun malaan keessaa aknaawuloos gochuuf deema waan hin dho'isan adimiitti isa goosuu deema isa himsiisuu deema. Hinattamoo natu isallee baruu deema. Kanaafuu gaafima tokkicha kana gaafate gaafii biraa ka achi keessatti awwaalelleef deebima inni kanaan deebiseen yoo kan argatu taate faalaasii akkanaa kanaan maal jenna complex question kan jennuun jechuun inni lammaffaan immootu where did you hide the corpse of the person you killed jedha laala. Corpse of the reeffa namicha ajjeefte sanii laala reeffa namicha ajjeefte sanii eessatti dho'isite jedheen. Namicha ajjeefte moon ajjeefne miti beeke. Amma gaafin namichi deemeef kompleksii tam dho'isee deemeen namni kun nama ajjeese moon ajjeefne namicha ho'iitu ka du'e jira. Namicha du'e san immootu qorachuudhaaf nama ajjeese baruudhaaf namicha ho'ii bira dhaqee akkam jedha namicha ajjeefte san ni awwaalte moo eessa gootee jechuun ni awwaalte moo hin awwaallee jedhee gaafatama. Yoo noo jedhe hin awwaalle jechuudha mire kana jechuun ajjeese jechuullee kenna laala. Hin awwaalle jechuun kun indirectly maaliif deebisa gaafii inni dura barbaade dho'isee dhufe nama ajjeesuu isarraa barra gaafa inni noo jedhe. Maal jechuun inni himuu deema kaa yoo noo jedhe bakka hin awwaalle yoo jedhe ni jira jechuun namtichi inni ajjeese namas ajjeese ni jirallee namtichi sun deebii lama deebisa. Yoo yes kan jedhu taate tokkoffaa ajjeese illeedha lammaffaa mootuyyuu awwaale illeedha jechuudha. Reetanii asirra wanti hubachuu qabdan yesis jedhu gaafii lamaaf deebii kenna. Noo jedhus gaafii lamaaf deebii kenna. Kanaafuu sarteen kondiishinii jira. Sarteen kondiishiniin sun kasilaa namtichi osoo gaafii sirrii gaafatanii deebisuu hin feene akanaawuloos gochuu hin feene akka inni akanaawuloos godhu goota. Gaafii duraa dho'isiteetiin gaafii inni silaa sarteen kondiishinii ofii akanaawuloos irratti hin goone san jalaa dho'isitee ta inni immootuyyuu sarteen kondiishinii isaa irratti dho'isuu hin dandeenye irra as tartee talammaffaa gaafattee gaafiin talammaffaa san deebisu ta dura ati feete san illeef deebii yookaan sii ta'uu taate complex question jedhama. Faalaasii kana yeroo baay'ee warroonni fayyadaman abbootii murtiitti fayyadama. Abbootii murtii namoota qabeenya faa nama jalaa saame fi yeroo baay'ee fakkeenyaaf silkii yoo barattoota jalaa baddu taate student union yookaan dhaytan taate faalaasiin isaan fayyadaman kamii faalaasii complex question kana fayyadaman. Akkamsiin jedhan silkii mucaasan eessa keetti ni gurgurte moo jechuun itti fayyadamte takka humootuyyuu jechuun maatii bira galchite moo ni gurguratte faasiin jedhan bar silkii fuudhuu fi fuudhuu dhabuu keetuun beekan akka ati maal jettuufi hin gurgurannee gaafatti jette maal dirree fuutee ni jirti jechuu silkiin sun. Kanaafuu directly akka silkii ati hattes asumaan baranii indirect ergasii immoo maal godhan silkii sanillee si kafalchisanii si fichiisanii jechuudha. Faalaasiin akkanaa kun complex question faalaasii jennaani. Kanaafuu hedduu salphaadha waan ta'eef waan namatti ulfaatus hin qabu. Faalaasii kana haala kanaan adda baafachuu danda'u qabaattanii tokkoffaa faalaasii kana akkaataan isin addatti baafattan gaafii saniif deebii kennitan. Yeroo baay'ee gaafii akkanaatiif yoo deebiin isaa yesii fi noo kan ta'u taate yeroo baay'ee yookiin immootu brief explanation yookaan qabaatu ta'e gaafii akkasiisun complex question faalaasiidha. Gaafii saniif immoo deebiin ati deebifte gaafii biraa kan achi keessa dhokatelleef yoo deebii kan kennu taate jechuun yoo yesis kennite sarteen kondiishinii yoo ima jiraate yoo noes jette sarteen kondiishinii yoo ima jiraate akkasumas immoo iccitii dho'ifattuu barbaadde san akka si harkaa bahu gaafiin sun yoo kan taasisu ta'e gaafiin sun gaafii akkamii complex questioniidha. Complex questionii ta'e mootu faalaasiidha. Kanaafuu faalaasii complex questionii jenneen adda baafna. Wanti adda baafachuu qabdan asitti complex questionii fi leading questionii adda baafachuu danda'u qabaata. Complex questioniin kun questionii gaafa gaafatamte gaafii birallee of keessaa qabu ka akkasumas ati salphumatti yes or no jettee deebisuu dandeettu.
Leading question immoo gaafii normaala ibsa bal'aa barbaadu. Fakkeenyaaf laala gaafii kana laala example kana laala leading question jala ila maal isin jedha the fallacy of complex question should be distinguished. Maal adda ta'uu qaba jedha irraa goruu qaba takka adda baafamuu qaba maal irraa from another kind of question known in what in a laws as a leading question. Gaafii beekamaa seera keessatti maal jedhamee beekamu leading question irraa adda baasuu qaban. Maal jechuun wanti gaafii ta'e hundi maal jalan galu jechuu kenna. Complex question fallacy jalan galchinu jechuu. Kanaafuu gaafiin hundi complex fallacy jala gala jechuun leading question irraa adda baasuu qaba. Leading question jechuun gaafii ibsa bal'aa barbaadu. Ka ibsaa san keessatti ka namni yes or no hin ta'e takkittiin waan biraa sin himsiiftu waan ta'eef deebii beektu qofa himtaaf waan ta'eef jechuudha. Leading question is one in which the answer is in some way suggested in the question. Laal leading question ka jennuun kan answeriin question gaafatamtu san keessatti suggested ta'u si ibsamuu danda'u jechuun bal'iftee himuu kan dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qormaata irratti hatuu dhaabde moo hin dhaabne siin jedha kun carraa lama sii kenna dura kan amma yesii fi noo malee deebii biraan qabdu. Garuu osoo gaafii san akkana siin jedhu taate fakkeenyaaf dursee jechuun inni gaafii dura kan dho'isee jiru sanni ati qormaata irratti hinattaa'e jedhee osoo kasi gaafate deebiin takkitiidha ka hinatuu jette deebiftaaf garuu inni akkas dhaabdee jedhee si gaafate waan ta'eef irra taree kanaafuyyuu gaafiin akkasii complex questionidha. Gaafiin sanirraa adda ta'e ibsa bal'aa si barbaachisu kan mootu yaada kee ibsuu fi dandeettu sun yaada kee akka ati suggest gootee nama sanii ibsuu fi dandeettu as radda'uu dandeettu yoo kan ta'u taate leading question jennaani. Whether or not a question is leading one is important in what? In the direct examination of a witness by what? By the counsel jedha. Akka nama hayyuu tokkotti gaafii san qajeelotti nama ibsuu kan dandeettu taate fi inni illee ibsa sayyoo kasirraa eeggatu taate gaafiin akkasii leading question jedhama malee fallacy question takka complex question jennu. Fakkeenyaaf waan kana laala example kan tell us jedha nuuf himi jedha on April 9 irratti did you see the defendant shoot that the diseased jedha. La namicha dhahamee du'e san namicha xiyyitiidhaan dhahamee du'e san April 9 irratti eenyu akka ta'e nuuf himuu ni dandeetta jedhanii gaafatan. Yoo danda'e eeyyen ni danda'a jedhee kallattiin ibsaaf. Yoo mootu hin danda'in inumaan danda'u quban qabu jedhaan. Kanaafuyyuu ibsa ibsuu fi danda'a jechuudha. Tell us nuuf himi jedheen himi akkana namicha akkanatti du'e sababa akkanaatiin du'e nama akkanaatti ajjeesee bakka akkanaatti du'e jedhee ibsuu fi danda'a. Kana jechuun ibsa bal'aa barbaada jechuudha. Yes or no dha waan deebi'uu miti jechuudha. Nuuf himi jedheen himi himuu ni danda'a jechuudha. Gaafiin akkanaa kun maal jedhama leading question jedhama. Kanaafuu leading question is different from complex question in that they involve what? No logical fallacies, that is they do not attempt to what? Trick the respondent in admitting something. Gaafiin leading question kun complex question irraa waan adda isa godhu inni kun maal of keessaa qabu logical fallacy of keessaa qabu. Leading question logical fallacy kun maal godha sila arguarii tokko trick godha maal keessa galfata respondentii san waan inni admit gochuun barbaanne san something inni admit gochuun barbaanne san akka inni admit godhu barbaada jechuun waan inni himuun barbaanne san akka inni himu godha jechuun kallattiidhaan achi keessa galfatee isa himsiisa. Kun garuu maal hin qabu isa san hin qabu jechuun waan arguwariin suni himuu hin barbaanne admit gochuu hin barbaanne san admit isan goosu waan ta'eef ibsuma waan information isa bira jiru ibsa beekuu qofa bal'isee ofirraa kaa'af waan ta'eef salphumatti leading question fi complex question haasanii adda baafna to distinguish the two. However, it is sometimes what necessary to know whether period question have been asked. La wanta adda baafachuu qabnu leading question fi complex question malli salphaan dhumarra addaan itti baasuu qabnu kana dura gaafiin biraa ni jirti moo hin jirtu. Yoo gaafiin biraa kana dura indirectly keessoon gaafatamuu isaa ofirraa kan beeku taate gaafiin lammaffaa dhufeef kun complex fallacy. Fakkeenyaaf kareef siniin jedha san qormaata irratti hatuu dhaabdee jedhee gaafate indirectly dura hoo gaafiin period jirtu tami qormaata irratti ni hattamoo hin hattuudha. Yaaduu qaba namni tokko gaafii wayii ufitti baasuu danda'u qabaatta. Gaafii na gaafatan tana dura ta biraa hoo ni jirti moo hin jirtu ofuma keetti ilaalte qormaata irratti hatuu dhaabdee dura maal ture qormaata irratti ni hattamoo hin hattuutu jira. Gaafiin kun dura period question ni jirti. Period question jirtu tana dhiisee namtichi yoo kalammaffaatti kan taru taate gaafiin akkasii sun complex question dha malee leading question miti. Kanaafuu leading question fi complex question fallacy kan adda itti baafnu yoo period question gaafii inni gaafatame kana dura kan jirtu ta'e kan dhokatte compromise achi keessatti taate kan jirtu taate complex question dha. Yoo gaafiin biraa kana dura kan gaafatamte jiraatin
gaafii matakkitti tana qofa yoo kan taasisaa wanti summaanni leading questionidha. Fakkeenya armoolii kareef sinii meesan teelaas maal ka jedhu san keessatti naafi mii jedha achi duratti gaafiin gaafatame takka hin jiru jechuun ni baafna drive goona gaafii biraa yoo kan jenne baasuus hin dandeenyu waan ta'eef gaafiin takkitti masan waan ta'eef deebiin inni kennullee kallattumaan gaafii saniif saajestii kenna waan ta'eef leading questionidha. Yoo akkas ta'uu baate immoo complex questionidha. Kanaafuu haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaanna. Waan nu dhageeffattaniif galatooma isiniin jenna. Yeroo itti aanu mootuyyuu faalaasii example faalaasii perceptionii isa sadaffaa false dictamii kan jedhurraa kan walitti deebinu taha. Guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Share, subscribe, like and comment gochuun dagatina. Nagaan oola.